fakkaate jechuun soomanii soomantaa majee malee hin fakkaate jechuun bari hin soomantu jechuudha bar. Koyo soomantee bar maal zulonchi saree soomaa jira itti soomaa jiraadha namni soomaa lolli waan godhu tokko irratti lolaallo. Waan ani jira. Ni ne kasi. Alati ni ne kasi. Ini kan Ini nggak masih saya ini nggak muar gara apa? Jalan ini loh. ini jira. Pasti kita apa jalan? Doa assalamualaikum. Kan nemu aja dari tembus. Doa fi. Oi sooman ara guys ni soomanaani. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ara menurut normal aja sih dulu kami tuh som nama dia dulu tiba-tiba Oh, di kau mari kasi nanti. dia malu nak kerja. Lain tuh som kami ya dengar sih enggak. Tiire siitu akkas jeera akkanaan hin soomane gootee dubbatu jirta bara. Ansi gaafa ne mana yang dompet deh. Maaliif jechuun akkanaan soomane beektu maana gaafattare. Baru masuk dua tasnya som dia. Mas rinda apa nih kawan itu? Gana ada dua hafte file. Ini ada yang jadi baru pak. Dua file dia. Kita apa tuh satu? Lihat apa gitu? Gak pasang murah kan. Akan saya tingkat. Orang tahu dia. Hoo mee geemii qabi namni taaptaaphaa godhu mana. Benar. Anak Ramadan agak berubah baju. Ramadaan qabu jechuun wayii roob Infatar regal. kuushaa dirga. Infatar regal apa fatar? Qaama bishaan dhuydee hoo. Lulu kader bentar sih. Amma gisee bishaan dhuydu si arkee bar. Akak dua nanti dulu. Wallahi itu nih. Eenyu kakataa ammoo maal ta'e mucaan keessan Oromoo amma bishaan iddoo nyaati Wallahi di bijan dulu deh jadi kan. jechuun haa hin agarree garuu gisee akka bu'aa ol qabdu arkeeree. Akkas jadi kamal kucu dulu deh misalnya. Wah kamu dulu ada alib. Duuba yoo ol qabde jechuun maal jedhame duuba maaliif ol qabde yoo dhugin. Kamu macam sarung. Kalau kamu semua jabza. Kalau kamu bertemu juga. Soomana qabda ammaati Yes. jechuun akkamitti isaa tana soomana qabdan. Gana saat dabalata somar. Ekstra somar. Ya. Guyya saat dia yang bersomnya dahne. Ada. David. Soomana hin qabdu amma dhuydee jirtaa bishaan. Wallahi je. Hai maana kakachiistan bishaaniif jee akkamitti kakadha. Yoo argina kakadhu argina calliisi akkamitti arga kakadhu bishaan dhuydee bishaan ol qabuu qabeeran dhuyne yeroo. Guys taaptaa godhame. Apa-apa, gua semua nggak pernah harap apa. Ini jadi bergerak. Bishaan irraan sooman yommuu si. Bisa ya mas, soalnya soalnya. Karena gaafa jedhuun dhuftee asuma rakkatu bakka tanaan kara ina agarta. Bakka soalnya punya. Garri komantii kunis nama qofalchista wallaahi laazim. Mee taaptaa godhaa hojii keessan taaptaa godhaa amma taaptaa godhuun raanfatina. Kana jettu. Domasi. Oi. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kita iftaan kana qophoofte? Ani hin qophoofne. Lagu. Hin beekan. Oh, kamu? Karena Baik, Bo. Kan suka godhamu? gaafi si gaafataara niif deebii Malsi. Sagaleen kee dhaga'amu sagalee ol kaasi. Malsi barbaanna. Qophooyne nuti bara arraa miti baatii lama dura qophooyne isinoo qophooytanii keessan malee keenya qophaa'ine bar karaa hunda cufne bar.
Lugar Korea waan maraa qopheessine Korea keessa immoo qopheessite waan maraa qopheessine gara keessan kana kan maaliif jirta? Akka wanti Aboo uummata kana uummatuma ajaa'ibaati wallaahi as jira jiru kun. Mana barumsaan asiin isaanii qophoo bira kunneen nuti hiriira hunda baasnee jira. Namni hiriira bee akka tasaa xiqqoo waa uumame malee. guyyaa san tiktookii tokko akka baramne labsii godhee Sagaleen isaa beekamu. tokkollee akka baramne sagalee biyya gara inni nama waan dhagaadha. Indee baan. Maqaa kumbiitar naa Asii rakkoo qabu. kumbiitar Achii rakkoo jira ilkii Ana biran dhagaama amma. Nagaa waan basa wayyaa jirra kakkee maal ta'e dhageen reete sagalee. Amma dhagahuutti hin jira maal jee. Koppii kan kee saagal fuudhee biyyaa san barnuu nama daangachiisu maal maal koppii biyyaa san fuudhee koppii akkam maal jedhu saagalli wanni maruu dhumate jechuudha karaa cufamu. Cufame. Isin bira Karaa dhaggeeffatan taate. aboo wallaahi dhagahuutti hin jiru waan inni jiru sagaleen fagoo jira asiki mee asiki jeen Isa sodaadha nama naan barbaada. sagaleen kee xiqquma dhagama nuti qophoone isin qophaa'aa gaayee qophaa'aa asirratti isin faan isin laallamee guyyaa san hunda maqaa keessa waan hin beekuuf isin laalamee